Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu giddugala turizimii fi indaastirii ta'uu isheetiin abbootiin qabeenyaa garaagaraa birrii biiliyoona 8 oliin irratti misoomsanii bulchiinsa magaalaafis ta'ee ofiifis bu'aa argachaa jiru. Kanneen ilaalcha misoomoo dhabuudhaan magaalicha keessatti lafa daangessanii waggoota dheeraadhaa fi ol kaanis lakkoofsi isaanii laayyoo miti. Kanneen keessaa immoo dhaabbanni Meedirook Itoophiyaatti gaafatamummaan isaa murtaa'e magaalaa Bishooftuu keessaa lafa qonna magaalaatiif ooluu fi bifa piraayiveetaayizeeshiniitiin fudhatee bakka 5 qaba. Lafa kanneen lukkuu irratti horsiisuudhaaf ture kan fudhatame. Qabiyyeen lafa kanneenis inni xiqqaan lafa heektaara 8 yoo ta'u inni guddichi ammoo lafa heektaara 27. Lafa bakka 5 fudhate keessaa bakka 2 irratti hojii tokkollee hojjetaa akka hin jirree fi kanarraas jiraattonni magaalaa Bishooftuu komii qabaachuu dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa gabaasuun isaanii yaadatama. Kana malees balfa kanneen akka lukkuuwwan du'anii fi killeewwan torturanii magaalaa walakkaa naannoo ganda duwwaa tokko eelforaa dambii lammaffaa jedhamee beekamu keessatti gatuudhaan fooliin isaa jiraattota miidhaa akka jiru ji'a 8 irraa warri dubbifne kan nutti himani. Beetesabni keenyarree ajaan gadiin barri jirree cufanne barri keessa ol dabree raatee ajaan beetesaba keenya daa'imti keenyarree kan dhibame hin jira. Abbaan qabeenyaas egaa uummata kanaaf yaaduu qaba. Waan tokko sirreessuu qaba. Haalli qilleensaa jijjiirameera foddaalee banuu hin dandeenye. Har'aa komiin uummataa kun maalirra gaheeraa jennee duukaa bu'uudhaan isiniif gabaasuudhaaf yaaliin taasifnee mijaa hin turre. Waardiyyoonni dhaabbaticha keessaa akka hin seenne waan nu dhorkaniif. በሕግ አምላክ በእናትህ አትቅረጽ ወይንም እሰሩኝ እኔን ከፈለጋችሁ እንጂ ወይ ኢሳን ጋፈጣ ጀራ maal qaba isaan hoo gaafatan maal. Waardiyyichaaf dubbiin dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutiin anis gama kootiin komii uummataatiifan haqa barbaadaa jira. Dallicha seenee haqa jiru arguu baadhusim waan achi keessatti dalagamaa jiru dallichatti naanna'uudhaan hordoffii keenyatti fufne. Oromoo dhufanii gatan nama obbaa. Xuraa dhannoo Arra roobimate tokko qanii tokko bulanii immoo jimmata nama dhufan gatan. Osoo dubbiin arrabarraan dhumiin balfi ajaan konkolaataan tokkichi dallaarraan asqaaree nutis ija kaameeraa keenyaatti qabne. Dallichi ol dheeraa ta'uu isaatiin akka feenitti waraabbachuu waan nutti hin tollee fi bilbila harkaatiin kortoo yookaan maslaalii irra dhaabbannee dhugaa jirtu waraabbanneerra. Magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko bakka eelforaa dambii tokkoffaa jedhamuun beekamuttidha kan nuti argamnu. Ji'oottan 8 dura jiraattonni magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko xiraanas keessaa ba'u hammeenyummaan isaa olaanaa waan ta'eef daa'imman keenyaa fi nurrattis dhiibbaa guddaa fidaa waan jiruuf nurraa dhaabbachuu qabaa jechuudhaan komii isaanii karaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa dabarsanii turani. Haa ta'uti wanti kun maal gubbaarra geera jennee ji'a 8 bura deebinee wayita jiraattota magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkoo gaafannu rakkoon kun himumaayyuu itti cime malee wanti nurraa laafee hin jiru jechuudhaan kan isaan komachaa jirani. Inni guddaa inni xiqqaan kun asitti dhalate. Amma hargansuu isaanii irratti rakkoo qaban.